بدأتو جنتا لفرا لكوا من دمو أممني كيايا جنتا لفرا لكوا من أممني مالتو ينيما أدابون ساقابدا قاتمي في قلو اتسافر قادا لانغاني فاتري شقوي بهيلي سيريا كمكمي أما مهولي ود ديمقراسي سيرنا باغدا كنتي بكم سو كلتي كيودا
then this they would put back. held it here. So these. Now these are just decorative. Galaton. جنتا لفرا لك ومن دموم منك يا بيتو روميا مالتو انيما ادابون ساغابدا Gattume figello ittisa pragada Langani fatri shegoye bihele Siriya kumkume amma mahole Wadda demokrasi sirna bagada Nitim bekam tu kalati keda. Salmi. Harka wal qabane sikun difana harmitu si jalanna disitu sumambuna tokkumma dankane sikun difana Is there just one midwife in the whole facility? Yeah. And then when we were talking about births, there was 69 a month, I think is what the number was. But there was no 62 a month. But there was no percentage of cesarean. So what percentage are cesarean? Well, it says 62 a month. But what percent? It was out of 100, 30%, 20%? C-section percentage so Karagra Demani, your hospital. They go to the referral hospital? And it showed a dental discipline, but is there dentists here? What sort of dental services are offered? Service in Kani Wanakami Kiras. There's no dental. Regular here? Doctor Rasika, Yamara student. Regular doctor. Oh, they don't have any doctors, they come from other places. They come from other places to refer her? Yamara, Just nurses? health officer, There's no specific doctor. And thank you, by the way, this is one of the best pre-assessments I've ever seen. Ever. You did a great job. I want to know if doctors come every day or one day a week. your doctor Turmani they just come when they call them. When they If call need them. them on call, yeah. Well, when they're on the section for biomedical, they're
filled out everything, but it didn't ask if it was outsourced, how often the biomedical person actually comes here. So, Okay. Yeah, they come from another area. for purposes of Yeah. like repair and testing and things like that? Yes. Okay. Hematology. Blood analysis? For laboratory. For laboratory? Yeah. Okay. So, CC machine jira? CBC. CBC? CBC. Complete blood count. Oh, complete blood count. Yeah, like CBC plus 7, I went to Okay. Centrifuge? Okay. And we can cover like the specifics in each area when we go around. So like when we go into Microscope. where the lab is. Yeah, but yeah, Yeah. when we go into the lab, we'll go down Hey. individually. Yeah. Like I said yesterday, you'll get tired of hearing me go, how many do you have? How many can you use? How many do you have? So we will do that when we go into that area. Ganag sa para sa ninyo din, laboratory lab, may siya kami hanggang pagkakabda ng laptop niya. May access barbecue. Yeah, this is just the beginning. I was just filling in a couple of questions that IPSA that I wanted a different view. At bakit sa kanya, survey relay jira, clearing tanay sa nito ready na But we can walk anytime you're ready. Okay. I'm walking sa day may labing na day mayo. Okay? This is the past historical stuff. Sure. Stored here. Oh, you can see it's just paper. Yeah. Computer. Yes, okay, it's okay. So isina mo wala ka na photocopy o nilapit-lapit. Pero wala nilapit-lapit sa laptop. So there's no filing cabinet as iniadaan yun dandaan. Okay. Two more. Two more? For just, we're talking about just this room. Just this room, yeah. If we go to other areas, we can work that out down the road. So kanaf lang. 2 for this room. Okay, 8 filing cabinets. okay. When IPSA did the pre-assessment, we talked about like computer stations. Yes, so If we could have any, how many could we, so they got one, how many more could we use? so are we talking about per room or per this whole room? Let's talk this room for Okay, now. kada kanaf computer mega sumber ba? 3. Does this work? Three. So this doesn't work. That Does doesn't not work, work. so we'll just put it as 0, That's why not they're working. doing paper sign-ins and all that stuff. Okay, okay. So 3. Okay. And then did you ask for printers or no? What's We have that? a printer here. No, but we'll put that in as a piece of it all, like as the whole Okay. unit. One desk, but now, for instance, like there's a desk here, so there's one desk. But how much space would there be for more desks? Okay. So desk Not- ito ko bichak abdani. Yes. Mota nas kesa jira desk jira ida of yo ka computer sa diyo ta computer sa dino asta. Or is it in Oh, some they other? have another Other, yeah, I was office. gonna say in Yeah. another office. Okay, cool. Yeah. Then we'll look over there. So And thi- even that one was an office, but they cleared it out for us to sit. Oh, there. okay. Okay, and are any of these two rooms considered part of the waiting room area? Namniyo ufe aske sa ega mo isa ega. Another teso. Or is that on the other? Oh, there's another bakin egan bakin raja. Okay, then we'll talk about chairs and tables for that when we get over there. So yo achigin e why bartma ha. How about whiteboards or bulletin boards instead of having this, like, Chalkboard, whiteboard. Chalkboard, bulletins or thumbtack with right, thumbtack. thumbtacks or whiteboards? No. So zero. none, how many could you use? Make us in barbachi. Sa date for the 8 would be nice for the whole Okay, place. for the whole place, 8 okay. whiteboards. Yeah. What else for this area we're in right now? What other else? Zero ka na, kinuha ko yung drug kasi barbachi sa mga.
Like these types of chairs would be nice. Oh, office chairs, absolutely. Office chairs. Oh, yeah. So, are we going in here or where are they? harofi lakenin ijanu gubsita addake bareni kes badale utera This is the leopard. Yes. We'll run down my list and then we'll talk about things that aren't on my list. Listii isaatiin gaddeemna achi isin itti edaatani. Okay, so autoclave, yes, no? Autoclave abdanii? No, but you can use one because that was on what we talked about earlier. Abdanii ofii isin barbaachise jettaniif. A phlebotomy chair, blood draw chair. Would you sit somebody down in? No? So you could use at least one. Is there? No, algaa isaati. You're talking about the phlebotomy chair? The chair you sit down in where you. Okay, chair irra ta'anii dhiiga baasan. No, but they could use one. Tokko isin barbaachisaa? Is there two? Okay, is there space for a second one someplace? Yeah? Bootaan Okay. lama kaa'anii jira? Are they Okay. really big or? No, they're about the normal size of almost like an airline chair. Okay. Because there's a piece that flops down that's flat that your arms on, so you're able to get into. Okay, or get monkey bite. Centrifuge. I think I've got one here. Okay, there's one, but it's not enough. Okay, it's not enough. And is it a hemocrit or a lab? I'll look when I get in there. How many can they use? Meeqa isin barbaachisa tokko yoo qabaatan? Afur? They said 4. 4? Okay. Alright, I don't know what it is, but It spins blood around in tubes and it separates. Okay. Well, what? I need a picture. I've got the one picture of the How about centrifuge in the other how about for cultures? An incubator. It's a small. incubator, No, 0. but you could use one. For blood samples, when you get blood samples, there's mixers or shakers. Okay. No shakers, no rockers, no rotators, no shakers at all. Okay. Bakka delivery mara bakki wali qabnee haa Okay, so they give the birth. Asii ta'an? This is the birthing room, and then after this, they move to the other room. And Is this the birthing table? Oh, Yeah. it is. Okay. no, son of Dani. So, Oh, okay. yeah, So, because so he's the saying, pan. yeah. Yeah. So this is the birthday Right. table, but she doesn't have one because they only have one. And so she's just laying on that one because Okay. they don't have another. Hey Joe, can you get a picture of the end of the table so we can see them where kids are only good for like 90 days or so, and so it's a So hard akka thing COVID to get kittiidha. through. Guyyaa 90 bicha. You all right, Joe? Oh, yeah. Good. Guyyaa 90 keessa. Are you laughing at me underneath there? Okay. No, not Like at all. expiry ta'an. Very serious. So, Okay, good. itti eda'aa jedhe. Baay'ee hin qabanii itti eda'aa jedhe. Yeah, so I have everything, including Beautiful. power cords. Beautiful. No, I like your photos are awesome. Iron? Well, and things, especially like equipment like that like that birthday table that you got a picture of, that's important because it can show Oh, here's right. where we are and here's what we can do. So yeah, it's So, important. he's saying a lot of the women are iron deficient, I believe. Okay. Do you guys have some kind of readers for that? I wouldn't know, but, I don't know about testing for iron. I just had that tested and it came from a blood test, but I don't know how, I don't know what that is. so, No, but I'll put it down and see what we can do. Our, Yeah, let's our ask. laboratory you wanna people come are. know We'll about ask. the iron deficient? uumamaan badhaatu jannata lafarraa lakkaawameen dhumu uumamni kee ayyoo. For OGN, okay. How many
7? And how many OBGYN examinations are done a month? Because sometimes the speculums are disposable, sometimes. I don't know the abbreviation. OBG. How many OBGYN examinations a month? Yeah, OB for like women. $50 a month. Amma keessa nin galateessan baga rabbi nagaan isin fide eega san jenneen booda rakkoon as keessa jira rakkoon manni kun ijaarame malee meeshaan qaba waan ittiin hubatamu dhibeen namaa wayiin hubatamu waan baay'eedhaan hubatamu lammaffaa eega hubatamee yaala sanit deema jechaadha ijoollee as keessa yaalan akkasuma wanni hubatamuun hin jiru erga ganama irraa to'ataa jirtan isin qabsiisaniira jechaadha nullee jechaan irra amma dabala'aa jira wanni ittiin laallaman wanni akka kunoo soolaarii kun ibsaan kun bu'eessa torban keessa gizee gabaabaa ta'e hin bada dhabama adde yooma ibsaan kun argameeyyuu meeshaan ittiin laallamaniin hin jiru meeshaan ittiin laallamaniin hin jiru kanatu jira meeshaa as keessaati irra guddaa as galanii ijoolleen as galan manni keessa galan hin jiru asii deemanii deebaa yaalan nuuf jarattuu komii uuma jechaadha namni alallee uuf wanni achi deemaniif jarrillee kunillee rakkoo ta'ee mul'ateera waan jidduu kennaaf ijoollee asii waa yaalti meeshaan as keessa jiru nu tokko tokkoon warri as keessa huju isinin mul'isee jiru nu amma amaanaan ka isiniin jennu kan wanni jarri isin mul'ifte kun akka bakka ga'ee humna qabdaniin hujii irra nuu oolu akka nu argamu hujitti akka jijjiiramu karaa kanaan nu qarqaara akkas tole hujii gara biraan dubbatinaa amma jedhan reefu kanaan maqaan hin hubannu isi hubachiisaniiran jechaadha garaa keessan jira barreeffattaniirtan kana amaanaa isiniin jenna akka bakkaan nu geettan lamuu itti dabarree kaqaan as keessa akka jiru bishaan rakkisaadha imma abbaa biraa laallatuu nuun jetti dubbiin mammaa ka wayiitii waa jedha jaartii wayiitti hin dhibamti isiin akkuma amma isin rakkinna nu gaafii dhuftan kana akka jirtaa maaltu si dhukkubaa jedhanii itti dhaqanii himteefi maaltu si dhukkuba jennaan maal etteree jaartiin maaltu si dhukkubaree jennaan ani wanni na dhukkubu waan kaan hin dubbatina jedhaniifi aw wanni na dhukkubu jismi kiyya mara kanatu na dhukkuba an ammoo waluma qabee jedhaa jette jedha kana qabu na dhukkubu namatu itti dhaga'e isii gaafate kana dhukkubu jismi maan qabu kana mara atta jirta namni jedheen eessa si dhukkuba jennaan kana dhukkubu ammoo jismi qabu kana mara na dhukkuba ana ammoo waluma qabee jedhaa jette kana maaf jenna yoo waan dhukkubu kakaamnu taate waan bal'atu jira wanni akka karaa wanni akka bishaanii waan guddaa wayitii jira kun isin ilaallatu jetteellee ijoolleen hubachiifte isin amma amaanaa ka isiniin jedhe waan jarri isin qabsiifte kana ummanni keenya silaa kanaa oyyaa iyyaane maaltu yaase amma waa laman dhufit rakkinna keenya takka isin ammoo keessummaan akkanaa hin dhufti jennaan gammachuudhaaf yaa'e namni dhufuu keessaniif hamilee keessaniif itti gamman ammoo akka waan nu jenne kana hujii irra nu oolchitanii humna qabdaniin beekumsa qabdaniin ogummaa qabdaniin hujii nu jijjiirtanii akka waan kana galmaan nu geettan amaanaa isiniin jedha kanumaan kanuma rabbi hujii bakka ga'u nu waa godhu ka jedhu annagan wanta guddaa haasa'aniiran jechuudha. Waa'ee wannaa kana keessa wanta guddaa haasa'aniiran jechuudha. Akkuma mammaaka isaaniitti dhuma dubbiin jechuudha. Amma maal seetan? Kanuma laalame amma kanuma zuurii haxirii kanaa laalame. Rakkoo guddaa malee kanaa ta'u zuurii haxirii kanaa laalame. Adaamiin kunini
yoo gubbaa gamuraniitiin dhaaban hin shamu. Hin shama haadhaan kun hin shamu. Yoo gubbaa gamuraniitiin dhaaban hin shamu. Guyyaa lama bulu jechuun rakkoo mana kanaa guyyaa lama bulu jechuudha. Shamuun rakkinarraa guyyaa lama bulu jechuudha. Gara naankaarraa jechuudha. Oguun manni yaalaa kun fayyaan eenyuuf illee faaya. Nama kamiifuu faaya. Gurraachaa faaya. Diimaa faaya fayyaan. Eenyuuf illee ka eegamu jechuudha fayyaan. Dursi mana fayyaa kun haxii kana jechuudha. Waannaas fayyaan jalqabaa haxii kana jechuudha. Ogeeyyiin fayyaallee ogummaa isaaniitiin nama fayyaduuf ummata fayyaduuf wanna ulaagaan isaanii eegamuu qaba. Waan barataniin illee fayyaa ofiitiin fayyaa namaallee arguun yoo wannaan isaanii eegamu kabajaan isaanii yoo eegamu dursi atirii kana ani wanni tokko guddaan kana dhagamu durii kana. Waan keessummoonni nu dhufeetiin waan kana yaada kana nurraa jijjiirraa waan nurraa fuudhee jijjiirraa nu fiduu jiruuf galatoomaa jenna keessummootaanillee. Gannata kiyyallee waan nurra waan kana fudhachuuf jecha yaa'eetiin caqafatee waan kana argateef galatoomaa jenna. Kanaafuu amma wanni hunduu wanni nuu ta'eeru hin jiru mana kana keessa. Wanni hunduu wanni nuu ta'eeru hin jiru jechuun namni asitti amma deettuu yoo muddamte halkan ta'itti guyyaa ta'itti haphoraasii godhuufi abbirooshoonii godhuufi ani dodola kaasanii hawaasa kaasan. Namoonni hojjetu bakka marattuu isaanuma kan yookaan dooftoruma kenna kama amma nu barsiisanii gayyaasanii kan. Harki duwwaa waan ta'eef namicha muddamee ciniinsifattee muddamtee waan fidan achuma ajaja inni maal godharee meeshaan qabu irra akkate. Kana waan ta'eef arganne dooftora cimaa hawaasa jechoo malee hawaasa jechoo malee hawaasaan dodola jechoo malee akkanatti. Kana waan ta'eef hanqina qabnu kana nuu sirreessaa taani gana. Wanni lamaan ka'ee maali? Dhaabbata lamaadha akka amma nu qabsiisan. Dhaabbanni lamaan kun wal gaheetiin ummata keenyaa yaaduun ummata kaleessa of duuba jiruuf yaaduudhaan rakkinnoota isaan qabu keessattuu maatiif dubartii keenyaa hiikuudhaaf bakka kanatti argamuuf duraan durseetiin dhaabbata kanaaf ummata guyyaa addaasitti yaa'eef ummata waan kana deeggarsa godhee akka ummata kanaan ga'u godhe duraan dursee galatoomaa jedha. Itti aansuutiin waan hojii wanni baay'ee dubbannu hin jiru. Kajaarsaa katarellee hin jiru. Anaftee fi miti eega kaane jechaadhaaf. Kilaasii kana maraadha argaatti hin jirtanii. Kilaasiin kun hunduu ogeessa adda addaa akka qabu walitti ogeessillee beeka. Qaamni kamiyyuu beeka. Haa ta'u malee maqaaf asitti yaalamnan. Wanni itti yaalaman yoo meeshaan jira. Yoo meeshaan hin jiraanne ogeessa firan mana kana haa kaayan. Dhibdeen keenya argamuu hin danda'u. Dhibdeen itti guddiseetiin jedhu meeshaadha jechaadha. Innaa kanaafuu nurra hubannoo warra qabu kilaasii takka yoo warra deemtanii ilaaltanii gola kana kamitti meeshaa kam akka barbaachisu yoo isin qo'attan as teeneetiin hubannoo keenyatti yoo laallu waan kana qo'attan nutti fakkaata. Eega qo'attaniin boodatti rakkina mana kana jiru keessatti sirriitti hubattaniirtanii warra raasaa taa'eetiin rakkinnoota as teennee qaannuun caalii ogeessa irraa hubattanii jirtanii jenneetiin itti amanna. Eega kana gootanii jettanii amma dhuftanii uummanni illee rakkoo hagam qabaadha hubannoo as keessatti hagam qabaadha yaanni uummataa maal fakkaata akka jedhullee laaltanii jirtan. Eega kana maraa argattaniin boodatti rakkinni keenya guyyaa addaa irraa guyyaa hiikamu kan rakkitu beekaa hin hiikama jennee isinirra kenneetiin jirra. Abdii isinirraa qabna jechaadha. Kanaafuu dhaabban lamaanuu dhuftanii adda nu argitanii gaafa bakka keessanitti deebitanii waan kana nuuf hojjettanii hin ta'a jettanii itti yaaddanii dursitanii akka qaama adda ijaan argitanii rakkinna kalee asiin dura isinitti gabaasa godhaniin
qaama keessaniin argitan jenneetiin itti waan yaadnee jirruuf dursitaniitiin carraa akka nuu kennitanis isin gaafadha. Maqaa uummata keenyaatiif maqaa bakka bu'oota keenyaatiin jechaadha. Kanaafuu ani baay'ee qaaquulleen barbaadu dheeressuulleen barbaadu dhuftanii dachee keenya arguudhaaf lafa keenya arguudhaaf rakkina keenya arguudhaaf galatoomaa jedha anas irra gabaabsa. Amma rakkoo mana kana ibsameera. Rakkoo ijoollee mana keessaa rakkoolee jiru ibsaniira. Kanaa ol namni baay'een osoo dubbate namni baay'een dubbachuu danda'a. Kanaaf rakkoon hin jira yoo jenne dursee meeshaan mana keessa rakkoo ittiin argan miidhama namaa fayyaa namaa ittiin arguu danda'an ogeessi fedhe utuu jiraate dhimma kana argachuu ka danda'u meeshaan dhimma kana hubachuu ka danda'u meeshaan kun manni as dhaabate malee meeshaan qabus keessa ogeessi fedhe utuu jiraate wanti ittiin fayyadamu osoo ka jiru taate ittiin fayyadamu. Kanaaf rakkoo hin jira yoo jenne rakkoo akka jiru mana keessa waan as keessa jiru kana ibsanii jira. Kana yoo rabbi irraa ta'u taate waan gargaarsa uummata kanaa gootan taate yeroo gabaabaatti laaltanii kallattii barbaachisu meeshaa as keessa akka rakkoo irraa qabnu kan akka bishaanii ittaane uummata kanallee argu uummanni kun uummata ganda 3-4 qabata jidduu kanatti 5-6 qabata ullaa kana naannaa kan jiru hospitaala jidduu kanatti naannoo kana hin jiru kabraa guddaan jiru naannoo kanatti asii kagabu ganda biraati naannoo asiin ganda biraati asiillee ganda biraati karaa kanaallee ganda biraati jidduu kanatti isatu jira kanatti fayyadamu ka ganda kanaa qofa osoo hin taane ganda qabalee 3-4-5 ka ta'u naannoo kanaatti itti fayyadamu bifa kanaan laaltanii osoo waan dubbisaa jennu taate osoo waan uummanni hayaa'u jennu taate gandi naannoo kanaa hundi isaanaaf rakkoo kanaaf fayyadamu waan kana akka hiikkatu godhu naannoon kun hinaaf waan ta'eef jidduu kanatti laaltanii waan rakkoo jiru kan dhuftanii nu arguu keessaniif galatoomaadhaafi ulfaadhaa jenna aamiin. Thank you for having me. Galatoma. Thank you to the mayor, thank you to Boki, thank you to the elders. I think the elder that spoke is right in that what is a community except for its people and its children. And so, however we can help everybody, all these people, we'll do everything we can to fix some of the problems that we can. Okay, I'm truly grateful. Thank you for having me. I'm honored. Thank you. Thank you. Please keep advocating for what you need. Keep asking. Keep speaking up. Keep speaking up. And thank you for the kids. Thank you. Kes badade utera adbuni